Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan EMN Plus sagalee dhalootaati. Qophiin keenya immoo yeroo mana sa'a kanatti kan simbira ga'u qophii keenya Siimboo Finfinneeti. Qophii keenya Siimboo Finfinneetiin egaa torbee darbe paarkii Araadaa keessatti argamuudhaan giddugaloonni gabaa as keessatti argaman tajaajila maal kennaatiin jiru jechuudha simbiraan ga'uun keenya kan yaadatamudha. Har'a ammoo paarkii Araadaa keessatti argamuudhaan namootni paarkicha daawwachaa jiran miirri isaanii maal fakkaata jechuudhaan egaa miira isaanii qooddanneetiin kan jirru miira daawwattoota kanneenii kan simbiraan geenyu ta'a. Qophicha EMN Plus sagalee dhalootaa fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma koriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloodhaan qopheessuudhaan torbeedhaan kan simbiraan ga'anidha. Qophicha kan dursan guddataa jamaati. Nufaana turaan affeerraa keenya. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammaa kana namootni egaa paarkii Araadaa keessatti akkanaan daawwannaa taasisaatiin kan jiranii kanneen daawwachaatiin jiran kana muraasa isaanii afgaaffii taasisneetiin kan jirru yeroo ammaa kana keessummoota qabanneetiin kan jirru isaa waliin turtii kan taasisnu ta'a jechuudha. Akkam jirtu? Bakka jiraattan? Yeroo ammaa kana daawwannaa taasisaatiin kan jirtanii paarkii Araadaa keessatti yoom dhuftanii maal daawwachaatiin jirtu? Ani maqaan koo Meetii Garbii jedhama. Ani guyyaa lammaffaa kudha ergan dhufeeti. Isheen riyaa. Yoo dhuma baname maaliif yeroo lama deebite sitti tole? Baay'ee namatti tola jechuun bakka bashannanaan deemee beeku keessaa kuni baay'ee bakka bashannanaa natti tolu ta'ee kanaaf jecha amma riyaa koo affeeree fideen dhufe har'a. Maal daawwattame har'a? Har'a kan nuti daawwanne fuwafuwaatii kana daawwanne irraa bakka bashannanaa daa'immanii asirra gadi jira. Baay'ee namatti tola jechaan qabu. Naannoo Araadaa kana yoo dhuftanii beektan yookaan namarraa odeeffattanii yoo beektan maal fakkaata kana dura? Kana dura yaa bakka balfaan guutamedha. Amma garuu faallaa kana baay'ee bareedina isaa argineerra nutti toleera. Eessaa dhuftaniiti kan bashannanaatiin jirtan? Nu amma kan dhufne garuu magaaluma kana keessaa dhufne guyyaa dhufne garuu amma yoona kun asuma keessa jirra. Galatoom. Eshi galatoom. Ati maal daawwatte? Maqaan kiyya Boontuu Qinaatti. Fuwafuwaatii kana daawwanneerra bakka daa'imman itti taphatan daawwanneerra akkanumallee bakka namoonni gurguddaan ta'anii itti bashannanan eeyyee waan akkasii argineerra. Paarkii kana keessatti dhugaa dubbachuu fi waan addaa tokko kanan arge ani waggaa dheeraaf naannoo kana hojjedheera hojjetaa mootummaa ta'e wanti naannoo kana ture haalli jireenya uummataa naannoo kana ture hedduu nan beekan ture baay'ee naannoon isaa baay'ee balfaan kan guutameera. Balfi kun immoo haruma naannoo kana deemutti makamee dhibee hedduudhaaf uummata saaxilaa ture. Har'a garuu bifa kanaan akkasitti bareedee uummanni galgala daa'imma isaa qabatee namoonni hedduun konkolaataa dhaabanii yeroo daawwachaa jiru argaa jirra. Nus utuu karaa deemnutti gorre har'a baay'ee bareeda dhugaa dubbachuu fi kanarratti hundaa'uudhaan meebii uummanni biyya keenyaa bu'aan naannoo gibira kaffalee gibirri immoo akkasitti misoomatti naannoo misooma kanarraa akkas daa'ima isaa dhaloota boriidhaaf akka fayyadu gochuu danda'uunsaa gammachuu guddaadha kanatti dhaga'ama. አማረ ጥበቡ እባላለሁ። ከዚህ በፊት ብዙ የለም እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ይሄ በተለየ ሁኔታ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው የተሰራ። ይሄን ለሰሩ ሰዎች ትልቅ ክብር አለን። በጣም ደስ ይላል። በጣም ልጆችን አሁን አጋጣሚ እዚህ አራዳ ፓርክ በሚባለው ተከፍቷል ሲባል ሰምቼ እሱ ለመጎብኘት መጥቼ ነበር። በጣም ደስ ይላል። በጣም መጋላ ፊንፊኔ ኬሳ ወንተ ያከና ከናን ዱረን ቱሬ ኩኒ ሀላ አደተ ሄን ሆጀተሜ namoota kana hojjetaniif kabaja guddaan qaba. Baay'ee namatti tola. Ijoollee koo waliin bashannanaa jira. Guyyaadha kan dhufne. Miirri kee asii akka baatu siif hin eeyyamu. Misoomni akkanatti miidhagu kun naannoo biroottis babal'achuu qaba jedhama. Iddoon dhufe kun maatii kiyya guutuu wajjiniin as dhufe. Iddoon kun iddoo kanaan dura baay'ee balfa hamaa qabaachaa ture. Ammaan tana wanni hojjetamee baay'ee qulqulluudha. Baay'ee hawwata bareedaadha. Akkasuma ammaas daa'imaafis nama ga'eessaafis namoota hundaaf jiddugalatti tajaajila adda addaaf keessatti qabatee iddoo hojjetame. Dhugumatti biyya keenya keessatti iddoo akkas miidhagu hawwata qabu akkasuma ammaas illee itti bashannanuuf baay'ee mijataa ta'e argachuu kiyyaaf akka
lammii biyya kanaatti baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahame. Akka nama daa'ima guddisuuttis baay'ee gammachuutu natti dhagahame. Kanaaf ammoo imalee booleerraa garjiirraa ka'een daa'imman kiyya mara fidee as dhufe kana mootummaan keenya illee waan akkasii hojjetee nu garsiisuu isaatiif baay'ee gammachuu guddaan itti qaba. Wanni akkanaa kun akka babal'atuuf akka iddoo dhihoo daa'imaaf dhihoo ta'etti akka hojjetamuuf gama kiyyaan gumaacha barbaachisu godhuudhaaf wanta dirqama kiyyaan alatti illee waan ta'e dabalataan gumaacha godhuuf gama kootiin baay'ee qophii ta'uun ibsuu barbaada. Baay'ee natti tole, baay'een irraa gammade, baay'ee if dhaggeeffachuuf, bashannanuuf, hafuura fudhachuuf, daa'ima wajji dhufuuf, kophaa kee dhufuuf waa baay'eedhaaf tajaajila baay'ee as keessatti argee jira. Baay'ee natti tole. Yeroo kanatti biyya keenyatti waan akkana arguu kootiif baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahama. Hedduu malees na jettee jirti. Hedduun jaalladhee jira. Namni birootillee akka as dhufee laaluun hawwa. Biyya tiyyallee hedduun jaalladha. Akkaan fedhiiti waan fedhe cufa harkadhee jiraachuu danda'u. Yeroon fedhetti bahee bakkaan fedhe dhaqee kaan fedhiiti cufa akkaaniin guddachuu danda'u naa godha. Naannoon kun xiqqoo akkan kan dura beekutti naannoo balfa adda addaatti gatamu baay'ee xuraa kan turee fi haala namatti hin tolleen wanta jiru ture. Amma garuu akkaataa kanatti gaafa ilaalu baay'een gammade, namtillee baay'een gammade. Akka kanatti barattoonni wanta kanaan dura qoshaashaa ture wanta kan immoo kanaan dura xuraa ture akka kanatti dhufanii iddoo bashannanaa ta'uunsaa wanta baay'ee nama gammachiisudha. Akka kanatti qulqulluu ta'e namni kan irraa baratu dhaloonni dhufu kan irraa baratu ta'uunsaa baay'ee wanta baay'ee nama gammachiisudha. Hojii addaatu hojjetamaa jira magaalaa Finfinnee keessatti. Maqaan kiyya Addis Alam Nagaashin jedhama. Jiraata magaalaa Finfinnee. Jiraata magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraati. Har'a yeroo jalqabaatiif dhufne paarkii kana akka eebbifame agarree turreetti biratti har'a jalqabaaf dhufne baay'ee bareeda. Akkuma isin jedhe ka Lammii Kuraa irraa dhufne ijoollee keenya wajjin asitti bashannanuudhaaf ijoolleenis akka taphataniif dhufne baay'ee bareeda. Hojiin isaa baay'ee qulqullina qaba, sadarkaa olaanaadhaan hojjetame. Bal'inni isaa wanti inni immoo of keessatti qabate iddoon itti fiigan hin jira, iddoon itti saayikilii oofan hin jira, iddoon itti ijoolleen illee taphatan hin jira. Baay'ee bal'aadha, qulqullina baay'ee qaba, sadarkaa olaanaan hojjetame baay'ee kan itti nama boonsu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya Simboo Finfinnee akkuma itti fufettiidha kan jiru. Qophii keenya Simboo Finfinnee har'aatiin paarkii Araadaa keessatti argamuudhaan daawwattoota akkasumas namoota bashannanaa jiran waliin turtii taasisaatiin kan jirru. Qophiin keenya Simboo Finfinnee itti fufeetiin jira. Haga xumura qophii keenyatti ammallee nu waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Kanaan dura bakkeen kun baay'ee namatti hin tolu ture. Baay'ee ajaa'iba. Foolii adda addaa qaba ture. Amma immoo wanni sun hunduu hin jiru. Barattoota illee Finfinnee dhufnee jirra. Barattoota keenya akkuma argitan kana mana barumsaa Adiikaa jedhamurraa Finfinnee dhufne. Finfinnee keessa bakkee kana filannee dhufne jecha. Bakkee itti bohaaran, bakkee itti gammadan waan ta'eef baay'ee namatti tola. Amma afurri amma jiru kunillee baay'ee namatti waan toluuf achi filannee Finfinnee keessaa bakkee jiru keessaa filannee as dhufne. Ajaa'iba wanti amma argaa jirru kun baay'ee ajaa'iba nama ta'eera. Magaalaa gidduu kana keessa akka jiru kan haala addaatiin bareechinee kunuu akkuma argitan kana jira. Namatti tolallee. Dhugaa dubbachuuf paarkiin Araadaa dhugaa seenaa ajaa'ibaa galmeessanii jiranii. Mootummaan jijjiiramaa waan ajaa'ibaa hojjetee jira. Bakka ijoolleen itti taphattu, bakka namni itti daawwatu, daawwannaa bakka biyya keenya irraa darbee daawwannaa galii turizimii biyya biraatiif akka ta'u mootummaan keenya nu hojjetee jira. Waan ajaa'ibaati dhugaa. Waan hedduu daawwadhee jira. Fakkeenyaaf iddoon bakka taa'anii ittiin bohaaranii haasa'anii jiru. Iddoon bakka ijoollee itti taphatanii jiru. Iddoon immoo iddoo hedduu jira. Iddoo saayikilaa jira. Iddoo miila namaatu jira. Bakka waan ajaa'ibaati. Hedduu miira baay'ee natti gammachuu guddaan dhaga'amee jira. Araadaan kun yeroo baay'ee as magaalaa Finfinnee keessa jiraadheera. Hoggaan asiin darbu nan arga naannoon kun maal akka fakkaatu. Baay'ee naannoo qulqullina hin qabne. Iddoo jireenyaatiifis iddoo bashannanaatiifis kan hin taane naannoo baay'ee badaa ture. Amma garuu haala kanaan jijjiiramee arguu kiyyatti baay'een natti gammada. Baay'ee nama boonsa hojiin isaa.
Hayyee ijoollee akkuma argitan kanatti ijoolleen xixiqqoon illee ima jirti. Namni guguddaan illee ima jira. Bakkeen kun kana bichaa miti. Bakkee wakii itti godhan illee jira. Bakkee taa'anii mediteet itti godhan illee bakka hedduutu jira. Kunoo gara olillee fudhattanii yoo ilaaltan bakkee adda addaatu jira. Kitaaba dubbisuuf wanta adda addaa mediteet gochuudhaaf illee bakkee hedduun namatti tola. Misooma kana dhaabbatatti uummata kunuunsuu qaba. Jechuun mootummaan akkuma jiru ta'ee dabalataan uummanni kun yoo kunuunsine value agasmara argachuu hin dandeenyu. Yoo namni tokko kunuunsaa yoo namni tokko balleesse immoo agasmara bareeduu hin danda'u jecha. Kanaan dura nin beekan ture iddoo kana akkanaa miti duraan balfa waan hin taane faattu asitti gatama ture akka baay'ee bakka urgaan isaa miira namaatiif gaarii miti. Garuu amma immoo sun martii wanni ta'e bakka sun martii adda irraa ba'ee qulqullina jirurraa haala qilleensarraa bakka fayyaa namaatiif illee bu'aa guddaa qaba jeetiin fudhadhe akka mataa keenyatti. Misoomni kun kan waloo keenyaati, kan hunda keenyaati waan ta'eef nuti hundi keenya iddoo balfatti gannus beenyee usneetuma akka agarreetti kunuunsuu qabna. Bakka kun keenya qabeenya keenya waan ta'eef sirriitti itti gaafatamummaa guddaa fudhannee itti gaafatamummaa keenya baachuun irraa eegama. በስርዓትና በአግባቡ የኔ ንብረት ነው የኔ ነው ብለን መጠበቅ መቻል አለብን። ለምን ይሄ ለቀጣይ ትውልድ የሚተላለፍ ነገር ስለሆነ misoomni kun kan kooti jennee sirnaan itti fayyadamuu qabna. Maaliif yoo jette labata dhufuu fi hojii darbuu qabudha. Yeroo tokko tokko namootni haala hin taaneen yommuu itti fayyadaman nan arga. Margarra deemuu biqiltuurra dhaabbachuun darbee ni mul'ata. Kuni sirrii miti. Daa'immanis yommuu taphatan maatiin misoomicha akka hin miine to'achuu qabu. Kuni ga'ee hunda keenyaati. Agasmara waan akka kanaan turre kanaan dura gochootuma jechuun siidaawwan garaa kan kanaan dura yeroo darbe hojjetaman keessa waan tokko tokkotu daawwatamaa ture. Yeroo darbe akkasuma Adawaa muuzeemii yookaan immoo paarkii wanni Adawaa daawwachisnee turre wanta dhaloota ammaatiin hojjetamaa jiru dhaloonni ammaa immoo irraa barate kan boriitti wanta seenaa kaa'u. Barattoonni wanta kana baanee akka saaman arguun wanta achi keessatti baratan wanta daree barataniin alallee magaalaan isaanii maal akka fakkaattu bor iddoo akkamii deemanii bashannanuu akka qaban sirriitti beekanii kun barattootaaf sammuu isaaniitiifis baay'ee gaariidha. Dhaloonni amma jiru dhaloota nu boodan jiran kun akkasuma barattoota dhufan nu daawwatan kanatti dabarsinee kennine dhaloonni kun nu amma kan jiru amma eegaa dhaloonni nu booda jiran immoo kanatti fufsiisuun seenaa haaraa kana tikfachuu qabu. Hojiin kun kan hojjetameef uummataa fi namoota muraasaaf miti. Kanaaf kan eeggachuu qabu kan kunuunsuu qabu uummatuma. Uummanni magaalaa Finfinnee uummanni kanatti fayyadamuu danda'u marti naannoo kana kunuunsuu qaba. Sirriitti eeggachuu qaba. Maaliif yeroo dheeraaf akka itti fayyadamuu danda'amu uummatumatu eeggachuu qaba jedhamee yaalaan. Hawaasa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan hundaaf waamicha dhiyeessuu fi iddoon kun iddoo baay'ee bareedaadha. Iddoo baay'ee yeroo guyyaa guutuullee itti bashannanuu danda'u ijoolleen guyyaa guutuu banaadha. Kanaaf dhufanii too akka itti haara galfatan akka itti bashannanan namni taa'ellee yaaduu barbaadu yookaan dubbisuu barbaadu asitti iddoon hin jira. Dhufee asitti haara galfachuu danda'a. Kan taphachuullee barbaadu asitti dhufanii taphachuu danda'u ijoolleen. Macaafa adda addaallee dubbisuu danda'u. Ispoortiillee itti hojjechuu danda'u. Kanaaf uummanni magaalaa Finfinnee keessa jiran hundi dhufanii akka itti fayyadamaniin dhaamsa koo dabarsa. Hayyee galatoon. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya Siimboo Finfinneetti fufeetiin kan jiru qophii keenya Siimboo Finfinneetiin paarkii Araadaa keessattidha kan argamnu. Sa'aatiin egaa yeroo ammaa kana naannoo sa'aatii 2ti. Yaa ta'uutii jiraattonni magaalaa Finfinnee paarkii Araadaa kana keessatti bashannanaa fa'aa jechaatiin kan jirani. Isaan dabalata egaa misirroowwan paarkii kana keessatti suura ka'uudhaaf itti fayyadamaatiin jiru jechuudha. Paarkii kana keessatti isaan waliin turtii kan taasisnu ta'a. Turmaata keessan ammallee waliin taasisaa isiniin jenna. Baga gammaddan baga geessa isiniin jenna. Baga walumaan gammannee galatooma isiniin jedha. Maqaan koo Andu'aalem Ayyala Birruun jedhama. Egaa paarkii Araadaa keessattidha kan argamnu. Cidha kee suura kee as keessatti gaggeeffachaa ta'e kan jirtu. Paarkii Araadaa kana akkamiin ilaaltame? Waaw baay'ee waan nama ajaa'ibsiisudha.
haala kanaan hojjetamee paarkiin kun ummataaf banaan ta'uunsaa baay'ee kan dinqisiifadhuu fi baay'ee kan ajaa'ibsiifadhuudha. Kanumaan baay'ee carraa kan argadhee tanan immoo as keessatti dhufee misirrummaa koo dabarsuun koo baay'ee ani carraa qabeessa jedheen ofitti amana. Kanaan dura hin beektaa naannoo Araadaa kana? Naannoo Araadaa kana kanaan dura nan beeka. Haalli jiru baay'ee ulfaataa ture. Kana jedhee sitti himuu hin danda'u. Namni sa'aatii kana miti sa'aatii 11 booda karaa kana irra darbuu hin dandeessu. Gonkumaa jechuudha. Dhiira kamiin yoo taate karaa kana deemuu hin dandeessu. Sababni isaa asitti rakkoo cimaa sirra gahaa. Hangi si godhu bilbila keessarraa fudhatu waan ati qabdu hunda sirraa fuudhanii amma namni qullaa asii galutti sadarkaan ni ga'ee jira jechuudha kanaan dura. Waan guddaa dubbachuuf baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahame baay'een gammadee jira sababni isaa suura sitti ka'u koo qofa miti seenaan sun jijjiirame bara mootummaa kana keessa seenaan sun jijjiirame carraan sun hafee namni sa'aatii kana akka barbaade as keessatti bashannanuusaa carraa guddaadha bakka carraan argamnedha carraa biyya lafa Itoophiyaa keessatti an kun nan dhufa batalee immoo naannoo kanarratti kunin dhufa jedhee abdiin qabuun ture dhugaa dubbachuu fi waggaa 15 dura waggaa 10 dura iddoo kana nan beeka waan si dhibu tasuma wanta yaadamne tasitti ta'e bakka waan argeen beekne tos keessatti ta'e baay'ee asitti dhufee akkatti suura ka'uun koo asitti dhufee akkatti bashannanuun koo anaaf carraa guddaadha. Guyyaa suura itti ka'aa jirtu irratti Araadaa paarkii keessatti kasii argine kanaan dura mee bakki suura itti ka'an akkanatti ni jira ture magaalaa Finfinnee keessa paarkii Araadaa irraa akkamiin laatte? Maqaan koo Buzaadab Laggasaan jedhama. Waan hedduu nama dinqisiisudha baay'ee natti toleera. Dhugaa dubbachuudhaaf kanaan dura bakki kun akkanan turre har'a immoo dhufnee asitti bashannanuu keenya baay'ee gammachuu guddaan nutti dhagahame waan baay'ee nama gammachiisudha. Waan hedduu argine. Jaayila milkii isiniif haa ta'u. Guddaa galatoomaa. Mo'aala shoolashoo caalaa qarshii caalaa jedhee abbeetu. Me'aala shoolashoo caalaa qarshii caalaa jedhee abbeetu. Mo'aala shoolashoo wantu badii kootu yaata kittiito. Me'aala shoolashoo caalaa qarshii caalaa jedhee abbeetu. Mo'aala shoolashoo wantu badii kootu yaata kittiito. Me'aala shoolashoo wantu badii kootu yaata kittiito. Mo'aala shoolashoo caalaa qarshii caalaa jedhee abbeetu. Me'aala shoolashoo caalaa qarshii caalaa jedhee abbeetu. Maqaan kiyya Aradees Taaddasan jedhama. Paarkii Araadaa keessa bakka ijoolleen taphattu iddoo guddaadha, iddoo bal'aadha. My name is Nathan Biniam. In Araba Park, I visit the bicycle place and Paarkii Araadaa keessatti bakka biskileetiin irra deemu daawwadheera. Taphoota adda addaas paarkicha keessatti taphadheera. Nuti daa'imman taphoota akkanaa jaallanna. Tibba gannaa kanas asitti bashannanuu dandeenya. Kanaaf muummicha ministeera Abiy Ahimad kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee misooma kana waan nuuf hojjetanii fi galatoomaan jedhaaniin. thank you Prime Minister for making this beautiful park for us. Daawwattoota keenya qophii keenya Siimboo Finfinnee torbee kanaatiin egaa dhimmi irratti xiyyeeffanne paarkii Araadaa keessatti argamuudhaan miira daawwattoota paarkichaati kan simbiraan geenye. Daawwattootni egaa guyyoota sanbattanii dabalatee yeroo haaraa galfachuu barbaanne gara paarkii Araadaa kana dhufnee bashannanaatiin jirra yaada jedhuudha kan nu kaasanii. Kanaan dura sirnoota garaagaraa gaggeessuudhaaf keessattuu guyyaa dhaloota suurawwan cidhaa wal qabatan ka'uudhaaf manneen suurarra naanna'aatiin turre. Kun ammoo baasiidhaaf nu saaxilaatiin ture. Amma garuu gara paarkii Araadaa kana dhufnee suura bakka barbaannetti ka'uu dandeenyetiin jirra yaada jedhuudha kan nu qoodanii. Egaa qophiin keenya torbee kanaa kanarrattidha kan xiyyeeffatte. Qophicha CMN Plus sagalee dhalootaa fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma koriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloodhaan qopheessuudhaan kan simbiraan gaaniidha. Qophicha kan dursa guddataa Jamaati. Torban mata duree birootii walitti deebina. Nama torbanii nu haa taasisu.